jiraate. Amin jala kana bala. Mee bada kokka samir gal kase ani attuma hajarmena. Hallelujah. 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 Miguel machu ka to korsi. At a chance. Mana kifli tokko arat barati sos barati wendagmo uleti okimo isu mayu namre mana matigalte waimo ibaqadu mayu mana matigalte ote chudandesa okimo akkati mana maye dufu mana si kennani kiraanchi mana namre mana matigalte ammo ote chudandesa inni kuni karata amma kessa dabartu namale atittafu finnan ati idon siegu lafti siegu dirre siegu kambra amen nagenya anke idon waqayo sif akeke kambra tu akeke mirkaw kasiti kanko kambra tu jiraj hello itti bina masu kejiru marka kami itti bina bali mata ano bayen tu ada itti bina bali karna la fa amma jirtu sana mari acci dar mudat te male acci tina ya kadu madak ga ila itti bina masu kejiru la fa amma jirtu sana acci dar mudat Inage itu nama juga cuma nama macam tu sana. Acira dah. Male? Acita pun. Lagi sih? Kasih ada. Yang kita kerja satu berada di mana? Betapa mikir macam. Nanti akak yang benar kerana. Atau apa tak kau cakap berbalik. Ganama kana dekat question karata number 6 samiti ganama to question tibeli sini kara chorba innis bali wajette namna ka ki adna khara da injiru nama bara ajru fi madani amen itino ko kali yo nama bara ajru fi madani tene kadi kem betare sababu insani atina madda somebody amen nama bara ajru not you compare yourself with another person sababu isa kilo nama se mukya jiruti wachimit hello errega nama se mukya jiruti wachimit because you are the unique from the world God will make you as a unique person somebody say amen ala katino fil alaira agabairo era mena garu wano hallelujah amen hallelujah amen hallelujah arke ke matake ra kai da kajarmi ali jarme rakwa dunya kana utuntan ai dan ali jarnati rakwa dunya kana utuntan nama rakwa dunya kana furuda come on brother lord damashiketia hello namne bagaju arke ke mergala kas akarna jarme namne tok ami jarme hello jarme ami jarme nochi arraka jarme adunya kana rakko uduntan rakko dunya ke sagalti anani kama somebody amen eluni kama what are you for to dunya kana sirkaka what are you for to dunya kana sirkaka putuna dunya kana arke kegalu bagaya wana dunya ni timatana badirtu wana lote timatana badiru sini kama ena midoko ye amen akana kulfika batati you are the solution of this world hallelujah you are not the problem of the world you are the solving of the problem amen jana midoko ega gabitkami ani jana midoko rakwa dunya kana nani hello unamisa na baba fuki to kafa on kafa na jana kaje lefti na majrukun akana mat gadana yote kanne gugaru adunya ani
baatanii. Safaraa baatanii. Itti mika safaraa baatanii. Gootiidhaa baatanii. Haleluuyaa. Yoo namni sana qophaa'e. Haleluuyaa. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 18. Dhaqaa dubbisa. Daddabaa. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 18. Namni tokko fiigee dhaqee dubbisu. Nama tokko duwwaan barbaada. Fiigee dhaqee nama dubbisu. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 18. Dhiphinni keenya seenaa kun. Dhiphinni keenya seenaa kun. Ulfina isa nuuf mul'ifamuuf jirus wajjin waliin madaala. Ulfina isa nuuf mul'ifamuuf jechaa jiru sana wajjin maaliin ta'u? Wal bukkee qabamee maaliin ta'u? Hin madaalamu ishii. Akka hin dandeenyettis nan lakkaa. Ilaalamu akka hin dandeenyettis nan lakkaa. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Uumamni hundinuu maal eeggataa? Inni gaa maal eeggataa? Mul'achuu ijoollee Waaqayyoo maal ta'e? Dhimmanii eeggachuun eeggachuun tokko miti. Eeguuniif dhimmuun tokko miti. Ishii 19 Uumamni wanta gatii hin qabne akka ta'u godhameera. Inni illee ofii isaatii akkas ta'uu hin barbaanne. Garuu isuma isa uumetu akkas isa godhe. Haa ta'u iyyuu malee akkas ta'uun isaa abdii qaba ture. Abdii qaba ture. Anamma 18 19 20 yeroo yoo qabaadhetti fufa. Akka jedhama taa'ame. Jalqaba haala amma keessa jiran irraa ka'ee baa'uudhaas. Maal keessa jiru yoo jettan jaroonni kun dhiphina keessa jiru. Ari'atama keessa jiru. Cunqurfama keessa jiru. Kanaaf akka jedhe baa'uudhaas. Dhiphinni keenya si'anaa kun. Inni nuti ammatti rakkataa jirru kun. Inni nuti ammatti dhiphataa jirru kun. Isuma atamma keessa jirtu kana jechuudha. Haalli inni ammaa kun. Ulfina tokkotu nu dhufaa jira. Ulfina sana wajjin waliin madaalu. Ajetta. Erga akka jedhee booda akka jedhe warruma dhiphinaan ari'atamaa jiru warruma dhiphinaan cunqurfamaa jiruun akka jedhe uumamatu immoo eegaa jira. Eenyuun jennaan warra dhiphina keessana. Mee uumama dhaabanii hojii? Jedhaa akka dabalaati. Uumama jechuun nama duwwaa miti baajiru. Uumama jechuun lafa dabalatee waan lafarra jiru dabalatee waan argamuuf waan hin argamne dabalatee uumamatu si eegaa. Harka kee mirgaa olkaas lakkaa jedhame. Lakkaa jedhame. An eegamaan jiraa. Qaamni ta'e na eegaa jedhame maal? Hin beektu gaati maal godhare? Hin beektu gaati siin galle. Ilaala rakkina keessa amma hojii akkasii jedhe. Amma mee namni safara keessaa ba'uu barbaada? Keessa farma utaatiin balleessan? Ba'uu barbaada? Safaraa ba'uudhaaf miila kee miti kan ba'u yaada kee. Itti minamsa. Itti minamsa. Safara keessaa ba'uu barbaada? Mandara bunaatii ba'uu barbaada? Yaada kee kaasa. Miila miti kan ba'u. As waldaa kana kan dhufe miila kee miti jalqaba yaada kee dhufe ganama gaafa ribaa kaatu waldaa du'aa ka'uu naqattee in yaadde yaadi kee waldaa du'aa ka'uu dhufnaan ganama kaate kursii kee nyaattee dhabdees waldaa du'aa ka'uu dhufte yaada kee si fide walii galaa irraa kanaaf safara keessaa ba'uu yoo barbaadde yaada kee kaas eessa keessaa okay yaada kee erga safara keessaa kaaftee immoo yaada maalii qabaatta international mind international thinking inna gaamaa waan hin jechaa inna gaamaa safara keessaa baata gooxii keessaa baata mandara keessaa baateetu gara yaada isa bal'aatti dabarta. Amiin jettan? Dabalaati amiin jedha. Namni tokko mana kiraayii keessa jira yoo ta'e yeroo hundumaa waa'ee mana kiraayii sanaa yaada yoo ta'e namichi mana kiraayii keessaa hin bahu. Bara isaa guutummaa mana jijjiira malee safara jijjiirrata malee achi keessaa hin bahu. Qoyimee mana kiraayii qoy yeteshaale yoo jetta ta'e yeteshaale mana kiraayii hin argatta. Isa yaadde waan ta'eef. Agamaadha. Garuu lakki ani mana ijaarrachuu qaba mana bitachuu qaba jettee yoo yaadde garuu yaada sana keessa yoo galte dhuguma bitatta. By the way qarshii qabaataniif mana bitatanii qarshii qabaataniif lafa bitatanii dhabaniif immoo alam bulan.
Kan ala si bushus, kan mana si bushus yaada kee. Itti bina mas bukkee jiru. Amma gaa gudii dhufe itti bina bali waa qada kan na godhe chaatani. Hatta kasin goone waa. Itti bina bali mata. Kan mana si bushus, kan ala si bushus. Maal kee dinjet. Maal kee. Alam bulaa yoo yaadde aluma bulu. Har'a manangalu alam bulaa fataan jedha hojjette fataan machaa bultaa booda moo fattaata. Mana bula hojjette manuma bulta yaada kee amma kan mana si bushus kan mana si bushus yaaduma kee kana amma wanta gochuu qabdu erga kan addunyaa taate erga addunyaa si eegate yaada addunyaa sana qabachuu qabda. Inna keenya namni tokko amiina jedhatu mee yaada addunyaa amiina wajjin. Hallelujah. Safara keessa baata gooxii keessa baata jechuudha. Maaliif ilaalcha addunyaa keessa galta jechuudha. Globalization keessa galta jechuudha. Bakka gaafa achi keessa galtu isuun jaallatini warri mandaraa hinaaf. Warri safaraa hinaaf. Amiin jettani. Ila ituma safaratti safaruma aanti akkamatti fayyaadha nagaa safaruma hojirtaa isiin jettu. Warra safaraati warri safara jettaa isiin jettu. Injura. Akka jiran danii beektani. Dhugaa akka jiran danii beektani. Yesuus kana nama dirtaa nama hin jiran jiru. Bagaba. Amin jarraban. Anni kee jiraachuu danda'a. Mana kiraayidhaan jiraachuu dandeessa. Yaadaan garuu baateet. Amin jedhaa kana bara. Hallelujah. Kana ilaalcha maalii qabaachuu qabda? Ilaalcha addunyaa. Safara keessaa baate, mandara keessaa baate, naannoo keessaa baate, ilaalcha sana keessa galuu qabda. Gaafa sana gaafa yaaddu, gaafa ilaalcha sanaa qabaattu ituun jaallati Waaqayyo biraan si gala. Kan si ajaa'ibu waa tokko jala muree sitti hima. Ati eegamaa jirta dhugaa utuu hin taane dhimma mee eeggatamaa jirta. Dhimma jechuun maal jechuudha? Eesh waan isin gaafatu. Waan isin gaafatu. Mee warri asitti wal fuutanii Addis Ababa wal fuutanii hallelujah. Nagaa dhabbii taasisee dhala namaa.